martii jajuu jedhama. Gaafa ammaa achi deebiteetiin hin jettu lafa ani qabeetiin hin seegaata kanatti misoomsita. Ka kana hojjetta kunillee kennuma ka kana hojjetta. Kun hektaara 30 oli. Hektaara 30 oli. Qabaatii jaatti ga'ulleen jira. Sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan. Kudha shaniin battala sadii mee? 45. 45 al takkatti. Kun irraa ciramee iyyuu mire? Laala hagattiin tun mee laala. Kun sanuu caalaa mire gara dhibbaa gaa? Nu hagattii ammatee kun amma irraa cirame laala akka. Akka namatti tolu mee laala. Uumaa ajaa'ibaati. Kun amma baatii 9 gamee laala. Kun baatii 9 qofa subhaanallah. Baatii 9 qofatti. Dhaabanii baatii 9 ka baatii jaatti ga'uun jira waan nutti. Naannoon martii kun eessa beeytani karaa Adaamaa irraa kiiloomeetira 40 keessa baanii kiiloomeetira 48. 48. Kun amma 48. Amma nyaannee diimaa kana karaa achi aanuudhaan quufee biraa ayyaana. Warruudha kun qabeenya ilaalu. Arganii haallichaan mana waraabaa jiru karaa tujjaara. Nama laalloo xiqqaate kun amma 200 ol. Kallaan tirfiin qabu bara Ameerikaan itti qaalomsanii fidanii sanyii isaa. Sanyiin isaa? Bashaayedhan sanii miti kun. Ameerikaan itti qaalomsanii fidan. Agartanii akka yoo xiqqaate 200 ol hin bakkun. Tokkocha kamiin gurguramu? Oorruu kanarratti sanu? Maasan kiiloon birrii 20. Firii meeqa kiiloon tokko? Firii tokkocha. Firii tokkocha birrii 20? Maasarratti? Badhe irratti hoo? Badhe irratti birrii 45 40. Meelaala salphumatti muka tokkottoo meeqaan dhaaba? Achi kaasi guutuu isaa. Kuno kanan na fide kuno oorru warra tujjaarotaatiin wal beeka abbaa qabeenyaatiin illee kuno Abdul Jaliil Umaroo jedhama. Kuno laala. Amma kan nyaatamu as keessa hin jiru malee. Kan nyaatamu buufneetiin buusee si argisiisee iyyuu. Keessa achi ta'e. Kuno kana nyaatama. Kuno laala. Amma ka ga'ee jeetu nama geettee. Kuno amma kan nyaatu laala. Akkatti nyaatu. Oftaan imaara biiti. Kuno akkana nyaata kuno laala. Akkanatti nyaatan jechuudha. Kuno akkanatti nyaatu. Rabbi warruma kana umrii wajjin nyaasisiisu. Kuno kun amma kan inni amma naannoo na fide kun warra abbaa qabeenyaa kaampaanii na fide akkuma isaati keessaan na deemee na nyaachisa. Yoo xiqqaate hektaara meeqa amma lafti kun gara sirraa as qabee? Hektaara 45 meelaala.